Biyya guddisuu fi kan nuufne dinagdeen kufee akka hin cabne. Dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya akkasumas miseensota keenya bakkee mara teessanii akkasumas biyya alaa fi biyya keessa teessanii nu hordoftan marti keessan shamaa akka fuunee akkam jirtu isiniin jecha qophii keenya warraaqsa misoomaa torbaaniin isin biraan ga'uun beekamnu guyyaa har'aas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii kana qopheessuun kan isinii dhiyeessuun isin faana turtii taasisu ani Hacaaluu Guddisaadha. Egaa keessummaa keenya guyyaa har'aas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana turtii taasisan affeerraa keenya. Keessummaan keenya guyyaa har'aas eenyu warreen jettanii nu gaafattaniif gooticha iyyummaadhaan xiqqii qabee mormaa jiru pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kan ta'an dargaggoo Sanyii Idashuu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa, nu hordofaa, nu daawwadhaan affeerraa keenyadha. Egaa daawwattoota keenya keessummaan keenya nu argamanii jiru. Keessummaan keenyas yeroo keessanirraa nu qoodanii nu faana marii taasisuudhaaf guyyaa eeyyamamaa ta'uu keessaniif baga nagaan dhuftan isin jenna. Baga nagaan. Gaaffiin keenya gaaffii tokko lama jennee isin qabannee dhiyaannee jirra daawwattoota keenya. Gaaffiin keenya jalqabaa akkuma beekamu baga bara haaraa 2014 irraa haftan isin jenna. Mee bara 2014 isin biratti maal ture, akkamiin bifa akkamiin dabarsitanii bara 2014 isiniif akkam? Galatoomaa isinis baga nagaan dhuftanii sagantaa keenya eegdanii torbanitti si'a lama miseensota martuuf karaa miidiyaa caffee miidiyaatiin miseensota keenyaaf odeeffannoo fi sagantaa keenya beeksisuu keessaniitti galateeffannaa guddaa isiniif qabna. Akkasumas barri 2013 bara gaarii ture, bara wal'aansoodhaan turedha. Bara injifannoo keenya irratti hundeeffamne injifannoo gurguddaa qabannee galtee gurguddaa argannee ittiin dabarreedha. Amma immoo barri 2014 ijjannoo keenya darbe san cimsine injifannoo keenya immoo hawwii fi fedhii miseensota keenya martu akkasumas fedhii biyyattiin qabdu hundasaa bakkaan ga'uudhaaf kutannoof murannoodhaan akka hojjannuu fi galtees argachuu akka dandeenyudha kan asuma asii natti mul'achaa jiru jecha. Kanaan wal qabachiisne ayyaan bara haaraatiif 2013 dhuma isaatirraa wal qabatee seensa 2014 irratti baazaarii addaa torban ayyaanaa jennee qopheessinee turre. Isarrattis bu'aa gurguddaa akka waldaa keenyatti argannee jirra jechaadha. Bu'aa guddaa hojjennu maallaqaan miti. Maallaqaan argachuurra waldaan keenya akkuma maqaasaa qotee bulaadha oomisha akka garaasaatti fidee magaalaa Finfinnee keessatti buufata babal'isuudhaan dunkaanii adda addaa dhaabuudhaan beeksisuudhaan kumaandi poostii gabaadhaa federaala irraas magaalaa irraas kutaa magaalaa irraas walitti dhufan keessas haala qindaa'aa ta'eetiin iddoo buufatoota keenyatti fi akkasumas iddoo baazaarii keenyatti fi magaazana keenya mana kuusaa keenya irrattis daawwannaa godhanii jiraniitiin oomishni dhiyeessine qulqullinni isaa bareeda dansaa kan ta'ee fi gatiin isaatirree gatii hattoonni fi saamtonni qotee bulaa irraa saamanii fidanii uummata magaalaa asitti irraa saamaa oolan shunkurtaa kaasee kiiloon 45 ture, nuyi 33 gurguraa turre. Burtukaana 65 fi 70 kan gurguraa turan, nuyi 28 fi 26 miseensaaf gurguraa turre. Lokkoo 800 gurguraa kan turan, nuyi 500 gurguraa turre. Gadaanasaa 450 kan gurguraa turre. Dinnicha kiiloo 7 gurguraa turre. Isaan 12 kan gurguraa turan jechaadha. Sababni isaa tasgabbii qana'insa gabaati. Kana hoo jennu asitti gadi buusnee gurguruudhaaf jecha qotee bulaa irraa gadi buusnee bituudhaan himati. Qotee bulaa irraa hoo binnu
gatii masaan ittiin bitanii binne asitti gurgurru gatii madaalawaa saba bitatus shammatatee nyaatus nurres warra achiifnee dhiyeessinu akkasumas immoo qote bulaa Dakaa irraa finnee dhufnus bifa ittiin himmiine jiddu galaatiin bareedaa ta'een dhiyeessinee jirra jechaadha. Hojjennee jirra qabxii gurguddaa galmeessisnee jirra bu'aa gurguddaa galmeessisnee jirra. Kanaaf waldaan keenya ammas galtee jajjaboo isaa galmeeffachuu fi waliin gahachuudhaaf itti fufsiisan hin deeman jechaadha. Egaa akka ibsitanitti bara 2014 baazaarii ayyaana bara haaraa qopheeffate irratti miseensa isaas ta'ee miti miseensaafis kan inni dhiyeesse gatii madaalawaa ta'een uummata isaa tajaajilaa ture waldaani baazaarii mataa isaa qopheessee jechuudha. Mee isarratti bu'aa waldichi argatu gatii madaalawaa gatii bulaa fidee asii keessatti immoo gatii madaalawaa gaafa gurguru waldichi bu'aa gamii argata. Bu'aan inni argatu sun immoo baasii inni baasu wajjin wal madaala kan jedhu gaafiin ta'e. Wal madaalasi yeroo ammaa kanatti biyyattiin waan itti jirtu hin beekamu. Uummannis waan itti jiru hin beekamu. Kanaafuu waldaan keenya immoo yeroo ammaa kanatti biyyattiidhaafis waabii ta'uu qaba, uummata isaafis waabii ta'uu qaba. Sababni isaa miseensi keenya baay'een isaa waan ittiin nyaatu, waan nyaatu manaa kan nabaa jiru baay'eetu jira. Bu'aa waldaan maallaqa olaanaa argachuudhaaf jecha gatii yoo ol fuudhe miseensuma waldachaatitti miidhama waan ta'eef waldaan caalmatti miseensuma isaatiif dhiyeessaa jechaadha. Kanaaf miseensi tokkoffaa gatii madaalawaadhaan qarshii tokkos haa ta'u qarshii lamas haa ta'u bu'aa argate waldaan gahaadha. Miseensa fayyadama miseensaa mirkaneeffachuu qaba malee waldaan fayyadama intarastii waldichaa yookaan pirootii fi akkaawuntii waldichaa eeguuf miti waldaan kan hojjechuu qabu jechuudha. Miseensa isaatiif fayyadama laachuu qaba. Miseensa isaa fayyadamaa gochuu qaba. Fayyadamaa gochuu qaba. Miseensi isaa bu'aa argachuu qaba. Miseensi isaa beelaa bahuu qaba. Miseensi isaa dhabiirraa harka dubbummaarraa bahuu qaba. Harka qal'ummaa jalaa bahuu qaba. Miseensi waldichaa ayyaana fakkeeffachuu qaba akkuma eenyumaatitti mana isaa. Sababni isaa waldaa jechaanis kan ijaaramee fi kan hundeeffamus kanaaf waan ta'eefis. Anis mul'anni koo inni guddaan miseensota qababatan miseensummaadhaan warroolee walitti ijaaraman hiyyummaa diina waliin qabnu mo'achuudha waan ta'eef mul'ata kiyyaan walitti of fireemsuu barbaanne fayyadama waldichaa eegganne intarastii waldichaa qofaa eegganne mul'ataanis walitti bu'iinsa ta'a waan ta'eef baay'ee carraan nuti miseensaafis dhumne baay'ee jira. Tokkoffaa miseensotaaf duubeedha laachuu. Nyaachaa hojjechaa kaffalachuu akka danda'anitti. Kata miseensi tokko ittiin fayyadamuu danda'a. Marsaa sadiin kaffaluu danda'a. Marsaa sadii ji'a sadiitti kaffaluu akka danda'utti kenninaaf jechaadha duubeedhaan. Sababni isaa ayyaana irratti akka dhabuu isaatiin kan ka'e mana cufatee bahee hiriyaa bira yookaan maatii bira yookaan ollaatti ijoolleen isaa ollaa ilaaluu qabdu ollaatu mana isaa ilaaluu qaba malee. Kanaaf akkuma eenyumaatitti ayyaaneffachuu waan qabuuf harka qal'ummaa jalaa baasuudhaafis dirqama cimsinee hojjennaa jechaadha. Kanaafuu bu'aa maallaqa waldaan argatu irratti ammana xiyyeeffannoo laannuuti. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas inni hubatu jennee yaadna. Waldaan dargaggoota cafee hojii gamtaa waliigalaa kan inni hojjetu uummata isaatii fi rakkoo uummata isaatii furuudhaa fi hojii inni hojjetus akkuma amma dhagaa turan dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya hojii uummata tajaajiluuti. Faayidaa mataa isaatiif osoo hin taane faayidaa uummata isaatii fi faayidaa miseensa isaatii
irra caalaa kan inni hojjetu kan inni itti dhiphatu jechuudha. Egaa uummanni keenya uummanni Oromoo ayyaana akka hawwiidhaan waggaa tokko keessatti hawwii jabaadhaan eeguutu jira. Ayyaanni sunis ayyaana Oromoof ija ta'ee ayyaana aadaa Oromoof keessatti qabate ayyaana duudhaa Oromoo ta'edha. Ayyaanni sun immoo ayyaana Irreechaati. Ayyaana Irreechaatiif waldaan keenya qophii maalii qopheessaa jira? Qophichi sun immoo uummata keenya akkamiin tajaajiluu danda'a? Waldaan keenyas uummata aadaadhaaf karra shananii Finfinnee keessa eeguudhaan akkamiin tajaajila waldaan keenya kan jedhu irratti ibsuu dandeessu. Irreechaan wal qabatee miseensi keenya qofti yoo ta'e miti miseensis akka nu cinaa dhaabbatu waamicha keenya gochaa qophiin jala bultii irreecha baranaa hiree mataa keenyaa ba'uu qabna jenneeti. Baazaariin engadda dhiyeessine baazarii kuduraa fi muduraa waan dheedhii waan adda addaa fudhatanii manatti galatanii bilcheechatanii kan nyaatanidha. An dhiyeessine uummataaf kan dhiyeessine. Amma immoo baazarii nyaata bilchaata qophaa'e. Baazarii nyaataa qopheessuudhaaf dunkaanii adda addaa qopheessuudhaan balbala seensa magaalaa Finfinnee shanan irratti iyyuu hanga dhaqee hora Finfinnee bira ga'utti waldaan keenya gatii gadaanaadhaan nyaata qulqullina qabu, eegumsa isaa qabu, bifa barbaachisaa ta'eetiin amma humna isaa kan jalqabaa waan ta'eef dhibba keessaa dhibba jechuu hin dandeenyu. Amma humna keenya jaalwan miseensota keenya alaa galan Finfinneedhaan alattis galan Finfinnee keessas kan jiran kooreewwan keenya marti waltajjii addaa ariitiidhaan yaamnee oomishni laatamee fi gaggeessitoota ta'uu jecha keessummeessota ta'uu jecha keessummeessota akka ta'aniif ammuma ammatti sochii goonee dunkaana adda addaa dhaabnee achi keessatti nyaanni adda addaa akka dhiyaatu sababni isaa 2011ttis mana irra kadhatee uummanni Oromoo kan jalqabaa waan ta'eef daabboo fi bishaan akaawwiidha balbala irratti kan qopheessaa ture. 2012 immoo hin daangeffame koronaan wal qabatee amma immoo baranaa kana akkam akka ta'u beekamus baatu akka dhufaatii irreechatitti eeyyamamee qophii keenya sirriitti jala qophoofnee keessummaa galu sirriitti keessummeessu karaa itti agarsiisu nyaata itti qopheessuu fi naannoo agarsiisu kan magaalaa hin beekne karaa ittiin seenuuf karaa ittiin bahu akka beeku godhachuu sirriitti calalsiisnee magaalli kun magaala isaa akka ta'e beeksisuu irratti hojii hojjechuu qabnaa jechaadha. Kanaaf nus akka waldaa keenyatti hiree amma jaarmaalee tokko jaarmaalee siyaasarraa adda ta'ee dhaabni keenya sirna gadaati akkuma jechaa turres ammas akkuma sirna gadaati dhaabni keenya jennutti bifa saniin itti deemna jechaadha. Kanaaf aga danda'ama ta'een waldaan keenya aga danda'ama ta'een walumaa galatti miseensas koorees qabatee maqaa waldaa keenya sirriitti ol baasnee beeksisuu fi mul'isuu agarsiisuu eenyummaa keenya Finfinnee keessatti hojjechiisuu qabnaa jechaadha. Finfinnee keessatti sirriitti eenyummaa keenya dhaabbatee eenyummaa keenya yoo jennu waldaa qofa osoo ta'e eenyummaa saba Oromoodha. Sirriitti hojjetee akka mul'atutti hojjechuu qabna, dhiyeessinee hojjechuu qabna. Qaama ilaallatu wajjin walii galuudhaan turizimii Koomishinii Turizimii Oromiyaa wajjin walii galuudhaan aadaa fi turizimii Oromiyaa wajjin walii galuudhaan gumii abbaa gadaa itti dhiyaachuudhaan qaama nageenyaa wajjin walitti dhiyaachuudhaan aga danda'ama ta'een waliin hin hojjanna jennee saba keenya hin baraarra jennee abdii qabnaa jechaadha. Jala qophii hunduu jala qophoofnee itti raawwii irratti itti deemuu qabna, wal danda'uu qabna, wal dhaggeeffachuu qabna jechaadha. Kana fakkaata jechaadha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkuma ilaalaa turtanii ayyaana Irreechaa bara 2014 qophaa'aa jiru irratti waldaan dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Walii Galaas
qooda isaa bahuudhaaf itti dhimmamee akka hojjechaa jiru pirezidaantii waldaa keenyaa ibsa cimaa fi ibsa jabaa ta'e laachaa turanii jiru. Gaaffiif deebiin keenya itti fufa amma xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa kenna. Gaaffiin keenya inni itti aanu hojiilee waldaan keenya bara haaraa bara 2014 keessatti hojjechuudhaaf kaayyeeffatee hojjechaa jiru mee maali? Tokkoffaa kanan dura kan namni oomishi kan dhiyeessaa turre amma immoo oomishatti gadi bu'ee qote bulaa keessatti gadi galee waldaan deeggarsuu qabu deeggaruu qabu hunda deeggaree qote bulaatti dhiyaatee keessa bulee mana qote bulaa bulee waldaan waan deeggaruu qabu waan gochuu qabu marti godheetoo waan oomisha qote bulaa wajjin harka wal qabatee oomishe san dhiyeessii magaalatti dhiyeeffatu hunda isaa dhiyeessuudhaan ikonomii diinagdee biyyattii tanaa to'annoo jala oolchuu karoorfatee jiru tokko kana. Kana cinaadhaan waan karoorfate waan kaayyoo ganama manaa ba'eef ijaarsa manneen jireenyaatti wal qabatee daldalaa wal qabatee raayidii tuuriitti wal qabatee daldala waan namni hojjechuu qabu hunda isaa waan sammuu namaa keessa jiru hunda isaa qabatee hojiitti galuudhaaf karoora sirriitti cimnaan qabatee jira jechaadha. Barri 2014 nuuf amma yeroo dhaabbannu yeroo teenyu yeroo biiroo teenyaa haasofnu oduun ta'e yeroo itti biyya keessa facaanee sirriitti hojjennee dallaalotaa fi faddaaltota adda addaa taphaan ala goonee miseensi keenya hunduu tapha dinagdeetti yeroo itti galuu fi baratti galu ta'uu qaba jenneeti kan amannee jirru. Kan immoo waaqnis nu gargaara jennee amantaa qabna. Miseensis nu faana akka hirmaatu gaarii ta'a. Guyyaa kaleessatti irraa qabee gaafa bultii ijaati irraa qabee simirriitti laatamee jira. Koorsii laannee gaggeessinee jirra jechaadha. Karaa qote bulaa maqii baatutti erginee jirra. Mataa irratti erginee jirra. Maqii baatutti kan ergame maqii baatuu guddaa qabatee hanga dhaqee shaashaamannee siraaroo qabatutti qote bulaa keessa bu'ee amma dhaqee baalee roobee keessa gahutti akka hojjetudha kan hojjetaa biirooti jechuudha. Hojjetaa biiroo otoo hin taane hojjettoonni seelsmaanii fi agiroo ikoonomiksiidhaan warra wal qabatee giraajeet godhan sirriitti tiyoorikaalii isaanii piraktikaalitti hiikanii akka hojiirra oolchan bobbaafama naannee fi jirraa jechaadha akkuma raayyaatitti. Kanaafuu kan biirootti biiroodha hojjetu. An biiroon ala jiran garuu hojii irratti hojjechuu qabu jechaadha. Hojjettoota keessa ramadamanii haaratti qacarree hojjetti galchinee jirra. Kanaaf wal qabatee miseensa keenyas koree keenyas martu anna keessanis kan hin nageenye baga gammaddan jechuun kan barbaannu waldaan keenya rakkoo geejjibaa furee jira. Rakkoo geejjiba fe'iisa meeshaalee yookaan oomishaa konkolaataa bitannee jirra. Ayisuusuu bitannee hojiitti galchinee jirra. Ammas ifeessarii tokko binnee raawwachaa jirra. Konkolaataan lamaan kun sirriitti hojii hojjeta. Sadi nu hafa jecha. Sadi waan dabaluuf konkolaataa shanan balbala shanan irratti jiru ramaddii mataa isaatiin konkolaachistoota mataa isaatiin ramaddamee waan hojjechuu qabu hundaayyuu deeliverii guyyaa guyyaadhaan. Makiinaa fe'iisaa jechuudha. Makiinaa konkolaataa fe'iisaa oomisha qonnaan bulaadha. Magaalaa waan baadiyyaadhaaf barbaachisu baadiyyaadhaan immoo waan magaalaaf barbaachisu fe'ee kan dhufu jechaadha. Duwwaa isaa kan konkolaanne jechaadha. Tajaajila guutuu miseensa isaatiif laachuu qaba. Tokko jedhanii lama jedhanii tokko jechuu keenyaaf baga gammaddanii jenna jechaadha. Hojii maal hojjechaa jirtu kan jedhuuf ani hoogganaa dhaabbata kanaatti hundeessaa fi akka hundeessaa fi hoogganaa waldaa kanaa ta'uu kiyyaatti imaanaa baay'ee nurra jira. Inni hojjannaa maal hojjechaa jirtu warri jettaniif
wanni hojjechaa jirru kana wal qabatee jira jecha. Wanni hojjechaa dhufne kana wal qabatee jira. Waggaa tokko keessatti waan guddaa irra jirra. Waggaa jennu kana irra jirra. Kanaaf jabaattanii cimtanii isinis yoo ijaaramtan harka wal qabattan bakka jirtan humna irratti konkolaattonni keenya dhiyeessii isinii dhiyeessuudhaan daldalatti isin galchuudhaan hammayyaa'ee miseensi martu hammayyaa'ee daldalatti galee hojjetee ofiin akka argatu godhachuu ta'uu qabaa jechaadha. Eeggattummaa jalaa bahuu qabaa jechaadha. Eeggattummaa harka namaa jalaa bahuu qabaa jechaadha. Kanaan kan deemnu karoorri qabannes kanaadha. Tokko lamaadhaan itti deemnu. Tokko lama jennu tokko nuun taane taanaan tokko san amma nuu ta'utti bira dabarree sadaffaan sun hojiirra nu oola taanaan sadaffaa sanii dhabnee miseensa keenya kan qaban. Karoorri keenya dirqama sadarkaan nuu ga'uu didee jennee waan irratti gadi dhaabbannee hafnuuf hin qabnu tokkorra utaallee hin hojjennaa jechaadha. Hojii kanii furmaata hojiidhaaf hin deeman waan ta'eef. Ordarii qabsiifnee kan deemnu osoo hin ta'in. Osoo hin ta'in. Kaayyoon keenya irra darbinees kaayyoo biraa hojjechuu ni dandeenya kan jedhudha. Kaayyoon isin bara 2014tti waadaan keenya qabatee jiru kana fakkaata. Daawwattoonni keenyas gaaffii keenyaaf deebii quubsaa argataniiru jennee ni yaadna. Deebii kan isaaniif yoo isin dabarsin immoo gaaffiin keenya ittaanu nageenyi biyyittii bara haaraa kana keessatti akkuma bara 2013tti dabarsine osoo hin taane bara haaraa kana keessatti akkamiin hojjetamuu qaba. Nageenya biyyittii irratti immoo waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa maal gumaachaa jira kan jedhu irratti gaaffii keenyadha irratti ibsuu ni dandeessu. Nageenya yoo jennu nageenya walii lama. Nageenyi jaarmaaleen diinagdee buusuu danda'u hin jira. Nageenyi jaarmaaleen siyaasaa buusuu danda'u hin jira. Nuyi kan buusuu dandeenyu nageenya jaarmaaleen diinagdee buusuu danda'udha. Sababni isaa nuti hireen harkaa qabnu humna harkaa qabna, diinagdee harkaa qabna, humna dargaggeessaa harkaa qabna, qubee harkaa qabna. Kanaaf waan qabu walitti qindeessee hojjetee ogummaa isaatiin nyaatee jabaatee mirga isaa bilchinaan gaafatee qindaa'ee hojjechuu danda'e hiyyummaa jalaa hoobe namni sun nageenya qabaa jecha. Namni sun nageenya qabaa jecha. Nageenyi guddaan bu'uu kan qabu namaa fi hiyyummaa jidduutti. Namaaf hiyyummaa jidduutti. Namni yoo fa'i namaaf hiyyummaa jidduutti oo nageenyi bu'e namaaf siyaasa jidduutti rakkoon amma hin jiru. Siyaasni fi hiyyummaan humna guddaa kan qabu siyaasa oduu ta'e hiyyummaa. Hiyyummaan mana nama hiyyeessati. Siyaasni hiyyeessa sanii fi hiyyummaa irratti hundaa'ee lubbuu hiyyeessaa nyaatti. Kanaafuu siyaasni sadaffaa irratti kan laalu miti. Dargaggeessi keenya miseensi keenya kan ta'e ana dabalatee siyaasa kam deeggarta, siyaasa kam qeeqxa, siyaasa kam hordoftaan annaan jedhu yookaan immoo an jedhamus jira jedhee hin eegusi hin amanus. Sababni isaa siyaasni keenya hiyyummaa. Hiyyummaa. Siyaasni keenya hiyyummaa irratti. Dhaabni keenya waldaa dargaggoota caffeeti. Diinni keenyas hiyyummaa. Miseensonni keenya immoo hiyyeessa. Hiyyummaa diinagdeeti malee hiyyummaa sammuu hin qaban. Kanaaf amma nu ga'a. Dhalatnee waggaa 8 irraa qabnee hiyyummaa jalatti guddannee jiru. Waggaa 8 midhaan nyaachuu bara calqabne irraa kaasnee mana barnootaa tokko jennee galuu bara calqabne irraa kaasnee hiyyummaa jalatti guddanne. Hiyyummaan nurratti guddate. Nu hiyyummaa irratti guddachuu hin dandeenyu. Hiyyummaa irra garagaluu hin dandeenyu.
Ollaansoo wal qabu dargaggeessi lama dargaggeessi tokko harka takka lafaan dha'uu danda'a. Harka lama ofii lafaan dha'uu danda'a. Dargaggeessi lafa dha'u sun deebi'ee deddeebi'ee lafa dha'u sun amma fedhe dadhabaa ta'u sadaffaa irratti xiiqii keessa waan galuuf isa lafaan dha'aa ture san lafaan dha'uuf waan dadhabeefu humna guddaa horata xiiqiidhaan lafaan dha'ata. Sababni isaa xiiqiin milaachii nama liqimsiisti. Amma xiiqiin nuyi qabnu xiiqii hiyyummaa irratti malee xiiqii siyaasatti miti. Sababni isaa ideoloojii siyaasaa nu galle waan ta'eef siyaasa eenyumaatiin qeequufis humna hin qabnu hubannoo hin qabu. Ideoloojii eenyumaatiin waan hin beekneef iyyuu ideoloojii biyya bulchuutis hin beeknu biyya bulchuusaaf beekna seera beekna. Ideoloojii warra morkuutis hin beeknu morkuusaaf beekna qeequusaa hin beeknu. Saneen alatti ideoloojii hundaatu hin beeknu. Hin dhaggeeffanna malee hin beeknu waan ta'eef ideoloojii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa nuuf akka waldaa keenyatti anaaf keessattuu anaaf siyaasadhas haadha manaatis laayifiidhas jiruudhas dhaabbatas dhaaba siyaasa kiyyaatis waldaan koo hunda qabatee waan jiruuf ideoloojii eenyumaatiyyuu hin beeknu fuulduratti beekumsa walii galaatiin nama fayyaduu danda'a yoo ta'e ideoloojii hundaatu bareedatti tola. Ammaaf ideoloojii siyaasa eenyumaatiyyuu waan hin qabneef siyaasa eenyumaatiyyuu gaggeessuu hin dandeenyu jecha. Bareeda yaadni isin kennitanii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa dhimma nageenya biyyattii irrattis hojii gurguddaa hojjettee darbee jira. Ammas kan dhufan bara haaraa kana keessatti hojiin dhimma nageenyaa irratti wal qabsiisee hojii akkamii hojjetama kan jedhu irratti gaaffii isin gaafanneef deebii egaa nu deebistanii jirtu. Waldaan keenya akkuma beekamu bara 2013 keessatti dhimma nageenyaa hojii nageenyaa irratti hojii gurguddaa hojjetee argamee jira. Ammas hojjechuudhaaf waldaan qophiidha. Nageenyi yoo jiraate kan waldaan socho'uu danda'u, nageenyi yoo jiraate namni tokko ba'ee galuu kan danda'u. Isa irratti waldaan keenyas hojjechaa ture. Ammas ni hojjeta jedhamee yaadni isaan kaasan miseensa isaaniifis ta'e akkasuma uummata biyyattiitiifis ta'e yaada dhimma nageenyaa irratti kaasaa turan irratti daawwattoonni keenya fi dhaggeeffattoonni keenya hubatanii hojjennee yaadna. Gaaffiin itti aanee jiru gaaffiin keenya gara goolabaatti hoomnee jirra. Gaaffii nu hin kaafne osoo ani hin kaasiin gaaffiin hafe jettan yoo jiraate itti fuftanii gaaffii kanatu hafe jettanii yaada kennachuu ni dandeessu. Gama keetti jirtan? Gama kiyyaaf ta'e. Ayyee gama keetti erga fittee gama keenyaan miidiyaa keenya kanarratti miseensi kamiyyuu miti miseensis an hordofu kamiyyuu yaada hirmaachuu hin danda'a. Yaada hirmaachuu hin danda'a. Yaada laachuu hin danda'a. Gorsa laachuu hin danda'a. Qeeqa garuu alagaanis diinnis nu qeeqa waan ta'eef qeeqaaf gurra hin qabnu. Qeeqaaf gurra hin qabnu. Cabsaadhaafis ija hin qabnu. Araaras hin qabnu. Kanaaf caffee miidiyaan yeroo dhiyoodhaa booda karaa TV mataasaa banatee socho'uutti ni socho'uu danda'a. Caalmatti garuu dargaggeessi keenya kamiyyuu deemsa barbaachisaa ta'e kamirratti akka deemnuuf waliin deemuun hin danda'ama. Miseensi hundi aga xiqqimtii 30 fi ji'a afuraffaa keessatti amma geessanitti amma gaafa 29 ji'a ja'affaa 2014tti hundi isaatiyyuu miseensi hunduu kumni kurnanuu sheerii keessa kaffalatanii dirqama keessan baatanii fixattanii sartifaayidii akka ta'u dandeessaniif waamicha isiniif goona. Sababni isaa waan kaayyeeffanne hunda isaa bakkaan ga'uudhaaf sheerii keessa kaffalatanii fixuun dirqama. Miseensa keenyaa fi deeggaraa keenya adda baasnee beekuu hin dandeenya. Miseensa keenya kan jennu miseensa guutuudha kan jennu miseensota parsantii 50 irra warra ga'an warra 100 keessaa 100 kaffalatanii fixatan sartifaayidii warra ta'an kana miseensa jenna. Deeggaraa keenya kan jennu immoo miseensummaadhaaf galmaa'ee
waraqaa eenyummaa keenya qabatee sheerii kaffalee kan hin fixanne yookaan kaffalu kan hin calqabne deeggaraa keenya malee miseensa keenya miti. Bineensa keenya kan jennu immoo bineensa keenya kan jennu immoo warra waldaa keessa ture biiroo keessaa calqabee aga dakaatitti warra keessa ture warra keessaa ari'aman waan adda addaatiin gaggeeffamuu danda'an. Fakkeenyaaf hanna irratti bobba'uudhaaf, burjaajaa'ina barame irratti bobba'uudhaaf, gandummaa calalaqsiisuudhaaf, warrees sochaa'uudhaaf jedhan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun keenya hin beekamu. Kanaaf miseensi keenya marti miseensi waldaa kanaa kan taatan hundi keessaniyyuu yaada nu deeggaruu qabdu, nu ijaaruu qabdu, dirqama keessan ba'uu qabdu, mirga keessan fayyadamuu qabdu. Sartifikeettii sheerii keenya waan irree kan isinii ta'uu danda'udha. Aga danda'ama ta'een sirriitti hubachuu qabdu. Jabaadhaa. Ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Irreechi irree keenyaa nuuf ta'uu danda'u nuuf haa ta'u. Nageenyaa ta'u. Horaa bulaa. Leebanaa. Thank you. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya ergaa jajjabduu ta'e dabarfatanii jiru. Pireezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gadaa miseensa isaaniitiin kanfaltii sheerii waldichi irraa barbaadu kanfalee namni tokko ofirraa xumuruu qaba kan jedhu ibsa laachaa turanii yaadota babbareeda miseensotaafis ta'ee miti miseensaafis dabarsaa turanii. Egaa akkuma beekamu yuutuubii keenyaanis chaanaalii qabannee dhumnus yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuun sheerii gochuudhaan nu hordofaa affeerraa keenyadha. Daawwattoota keenya qophii keenya warraaqsa misoomaa guyyaa har'aatiif qabannee isinii dhumne aga ammaa kan isin faana turtii taasifne aga qophii taanu wal bira geenyutti yookaan walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Nagaa nuuf ta'a isinis dhuftanii yaada nu kennuuf Jalaatoon nagaa ta'a.